Akkaataa heera biyyattii keeyyata 54tiin fulbaanni 30 bara 2013 guyyaa xumuraa waggaa 5 bara hojii paartii amma biyya bulchaa jiruuti. Sana booda mootummaa hundaa'uu fi rakkoo koronaa walii wal qabatee filannoo adeemsuuf akka hin dandeenye boordiin filannoo biyyaalessaa wayita beeksisu paartiin biyya bulchaa jiru hiikoo heeratu furmaataa jedhe. Gartuleen siyaasaa biyyattii ijoon immoo heera irratti wanti hiikamu waan hin jirree fi furmaanni rakkoo kanaa marii siyaasaa hunda galeessaa jechaa turani. Manneen marii paartii tokkoo fi deeggartoota isaarraa hundaanis gaagama heeraa mudatee fi furmaata kennuu hin danda'anii jedhan mormitoonni. Walgahii kana gidduutti manni marii federeeshinii walgahii ta'een tamsa'inni vaayirasii koronaa biyyattii keessatti sodaan ta'e itti fufetti manneen marii sadarkaa naannoo fi federaalaa jiran martii hojii isaanii itti fufuu qabuun murtii dabarse. Filannoon biyyaalessaa kan adeemsifamuu dhibeen koronaa sodaa hawaasaa akka hin taane erga mirkanaa'ee fi kunis mana marichaan erga ragga'ee booddee yeroo baatii 9 hanga waggaa tokkootti jedhee jira manni marichaa. Dhaabbanni fayyaa addunyaa immoo dhibeenumti koronaatu deebi'ee baduu dhiisuu danda'a jedhee jira amma dura ibsa baasin. Dhaabbaticha akka jedhetti dhibeen kun yoom akka baduu danda'u eenyu tilmaamuu kennuu hin danda'u jedhe. Manni marii federeeshinii Itoophiyaa immoo filannoon biyyaalessaa yeroo dhibeen kun sodaa hawaasaa ta'uu hafee filannoon biyyaalessaa filatamaa jedhe. Yeroo dhibeen kun sodaa hawaasaa ta'uu hafee filannoon biyyaalessaa filatamaa jedhe. Manni marichaa murtii dabarsuu hordofee addi bilisummaa Oromoo fi koongiresiin federaalawaa Oromoo ibsa waloo baasaniin murtii mana marichaa cimsanii mormanii jiru. Paartileen ijoon lameen murteen aangoo mootummaa dheeressuu bu'uura heeraa hin qabu heera biyyattiis kan faallessuudha jedhanii jiru. Heera faallessuu qofaa otoo hin taane nagaa fi tasgabbii biyyattiis rakkoo keessa galchaa jedhanii jiru. Miseensota mana marii federaalaa fi naannoo paartii tokkoon akka aangoon isaanii dheeratu murtii murtaa'ee cimsinee morminaa jedha ibsi waloon paartileen kunneen baasan. Murtee mana marii federeeshinii dabarse waadaa bulchiinsi amma aangoorra jiru hojiirra oolchuu dhabeen komii uummanni durumaanuu qabuu daran ammeessaa jedhanii jiru. Mormiin uummata hokkaratti jijjiiramuu mudatuu mala jechuun yaaddoo qaban kan ibsan dhaabbileen kunneen mootummaan dhimmoota garaagaraan muddamee jiru kana to'achuun itti ulfaachuu danda'asii jedhanii jiru. Addi bilisummaa Oromoof KFO'n amma duras adeemsa mootummaan gaagama heeraa mudate furuuf itti deemaa jiru mormaatii kan turani. Addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen yeroo aangoo dheeressuun paartii biyya bulchaa jiru qofaan murtaa'uun sirrii akka hin taane beeksise. Addichi ibsa baaseen rakkoo dhibee koronaa waliin wal qabatee filannoon biyyaalessaa geggeeffamuu dhabuu isaatiin rakkoo mudate marii hunda hirmaachiseen furmaata argachuutu irra jiraataa jedhee jira. Murtiin mootummaan qofaa isaatiin murteessa Itoophiyaan sadarkaa siyaasaa caalaatti balaa qabutti seenaa jiraachuu mul'isaas jedhanii jiru. Biyyattii keessaa bakkeewwan hedduun rakkoo nageenyaaf gaagaamni yeroo ce'umsaa jiraachuu haddicheeree filannoon dheereffamuun kun ammoo nageenyaaf tasgabbii caalaatti balaa keessa akka buusuu himee jira. Rakkoo amma jiruu fi muddama kana furuuf mootummaan marii gartuulee siyaasaa mara hirmaachisetti saffisaan seenuu qabaa jedhee jira addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen. Godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjiitti dargaggoonni qabbannaa suutumaaf Alamuu Guddatoo jedhaman qaama nageenya mootummaatiin mana hidhaatii baafamanii ajjeefaman jechuun maatiin isaanii komatanii. Bulchiinsi aanichaa immoo komii jiraattotaa kana waakkatee jira. Dabalata qabna. Godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjii ganda Gudayyaa Gujii fi Quraaroo Wandooyi jedhamutti aduu gaafa waxabajjii 2 qaamni nageenya mootummaa dargaggoon aanichaa qabbannaa suutumaa fi Alamuu Guddatoo jedhamu mana maatiitii fuudhanii adeemanii bakka kaampii Tulluu Kabbii jedhamu keessatti guyyaa tokko erga hidhanii booda ajjeesanii reeffi isaanii bakkee bulee ganamasaa dirreerraa arganne jechuun maatiin bilbilaan OMN itti himanii. Dargaggeessi qabbannaa suutumaa jedhamu kun nama umurii 17 yoo ta'u yakkaaf badii nama hin qabne hirmaannaa siyaasaa keessatti illee nama qoodan qabneedha jechuun kan OMN itti himu miseensa maatii isaati. Aanaadhuma Ganjii ganda Quraaroo Wandooyi jedhamu keessattis dargaggeessi Alamuu Guddatoo jedhamu haala wal fakkaataatiin kaampii waraana Tulluu Kabbiitti hidhamee ajjeefamee reeffa isaa dirreerraa arganne kan jedhan maatii nama kanaati. Mucaan Alamuu jedhamu kun guyyaa gaafa jimaataa sa'aatii buna guyyaa sa'aatii 7 keessa dhufamee qabame harka isaa dudduubatti cabsuun dararaa addaa irratti fudhatame qabamee gara kaampii Tulluu Kabbii jedhamutti geeffamee achitti dararaan irra gahaa ture. Kan qabu eenyu? Waraana Oppidiyoo.
Kan isaan qabani maaliif mucaan kun yakka hojjete qaba ture? Akkasumatti yakka tokko maayyuu qabu mucaa hiyyeessadha mucaa humna isaadhaan buludha mucaa wallaalaadha mucaa waggaa 17 guyyaa iddoo gurraacha jedhamu tajjeesan kaampii tulluu kappiidhaa baasanii qaamatti dhiyeeffate iyyuu qabu ofiiyyuu sodaa guddaadhaan jiru isa halkan sa'aatiin lamatti ajjeesan reeffisaa bakkee bulee bokkaan itti roobaa bulee sodaa meeqaan akkam taanetti kaleessa ganama dhaqanii fuudhan lafanii du'ee jiru iyyuu. Qabanaaf kumaa kan jedhamu gaafa facaasaa gaafa lamaa jechuudha. Sa'aatii 9 walakkaatti qabame. Sa'aatii 9 walakkaatti qabamee qaamni guutuutti beekameetu sa'aatii 2 walakkaa booddee immoo achi bahee waraana mootummaatiin guutu. Gandiin irraa qabame maal jedhama? Gandaan Biraanuu Wandabit. Kaampii tulluu kappiirra jirutti hidhamee achi booddee achi qabamee ajjeefame. Kan ajjeesu qaama akkamiiti? Waraana mootummaa. Mucaan kun mucaa akkamiiti jechuun qaama hidhatee socho'uudha mucaan kun moo nama akkamiiti hawaasa sana keessatti? Mucaan hidhatee kan socho'u miti. Gaafa inni qabamees karaa irratti wanta akka argamu jiru. Manni hidhaa lafa jalaa bakki dararaa filmoon namaa itti hidhame nagaan deebi'een baanes aanicha keessatti tolchamee jira. Hawaasni sodaa hamaa keessa seenuudhaan maasaa ofii qotachuu ittifamee jira kan jedhu ammoo jiraataa ganda baadiyyaa Gudayyaa Gujii jedhamuuti. Namoonni damaaruu adeemaas immoo jiru. Namni qabame deebi'ee galaan jiru. Namni qabame deebi'ee galaan jiru. Qabanii guyyaa lamaan jiran tokko mana lafa jalaatti achitti geessaniidhani. Isa booddee bakkee baasanii ajjeesaa jiru. Namni qabame galaan jiru. Qaamatti iyyeessu tokko illee hin qabu. Latti amma ammaatti namatti iyyeessu hin qabu. Qotataan jiru. Reebanii mana hidhaatti geessanii naqaaruu wal geessanii torbanitti guyyaa 3-4 sassaabanii geessu humnaan dararanii. Komeen hawaasaa kun kan ajjechaa fi dararrii kaampii tulluu kabbii kana keessatti